السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في هردفتوتا داويتوتا عيون الشمار كفول جرتو المانو رمو بكم جرتني تنجيني كيا كبجا اسنها قبو سنين جدا إيكا هر أديبي دفي جرا فيديو بريد بتاكا كبدي دفي هنقلما فيديو كان نفانا ترى سنين جدا أكاس موري من تابرا هردفتاني سيويا جرتو بقى جراتني video jechuun kanarrallee tutturan nama dhidhiba. Hundaafiyyuu akkam nagaa qabdanii baga jiraattan isiniin jecha warri maatii kiyyaaf haaraa taatanii subscribe gochuudhaan like gochuudhaan nafaana turaa warri dura maatii kiyya taatan baga nagaa na eedan isiniin jedha hordoftoota kiyya. Namoonni tokko tokko koomentii jalatti illee keessallee dhuftanii ati maaliif video hin hojjennee video namaa irratti gadi dhidhiistaa chaanala kee irratti Ndum namaaf jecha YouTube banattee iyyuu namni naan jedhillee hin jira. Ani namaaf jecha YouTube hin bananne haa ta'u garuu jiruu biyya namaa hin beektanii mana madaamii keessa dalaga waan hin ta'eefi natti toluu dideetu maaniin viidiyoo tokkokkii namni irratti gadhiisaara. Yani akkuma guutumni kiyya na jalaa wanti hin jenneef irratti gadi furfuraa jira. Yeroo natti toletti inshaallah torban keessatti yeroo takka illee taatu amma booda hin dhabamu dhufeetanan viidiyoo waraaba garuu waan natti toluu dideef malee waan biraatiif viidiyoo dalaguu hin dhiisne isiniin jedha. Asumaan of oolchaa obboleeyyan tiyya. Egaa akkasii har'a viidiyoo ajaa'ibaa kan qabadhee dhufee piraankii jechuudha. Piraankiin sunis maali yoo jettanii mucayyoo hiriyaatti jata waliin dalagutu gara biyyaa galaa jira. Asumaan akka du'aa gootaniif inshaallah kabajaa fi jaalalaan isin gaafadha. Rabbiin nagaa maatii keetiitti si haa galchuu jedhaaniiti du'aa inaaf godhaa fi isiniin jedha warri beektan hin beektanii. Warri hin beekne illee dhayxanii maatillee tayyuu fi dandeessanii YouTube qabdii YouTubni isii gishuu mu'ee tuub jedha gishuu mu'ee tuub jedha dhaqaatii maatillee tayyaa fi jajjabeessaanii akkasuma immoo rabbiin karaa nagayaallee si haa galchuu jedhaanii du'aa godhaa fi isiniin jedha. Asumaanii ani amma maal jechuu barbaade mucayyoo hiriyaa ta'e takkatu jira isitti bilbilee tasuma tikkeetti nutti fidanii galtee kalaasisiin hin jirtu nagaa itti naa himi jettee tarte jedhaanii. Ni waan isin jettu walumaan ilaalla osoo nagaan itti himin deemte jetti mummi maal akkasiin taatu ilaalla itti bilbileetiin gishuu kalaas tartee jirti galuu tartee jedhaanii angadhuma viidiyoo kana nafaana turaa isiniin jedha garuu isiin hin tarre ani yoo piraankii mamcattii godhu waan yaadee fi akkas isiniin jedha hordoftoota kiyya ittiin bilbilaa angadhuma viidiyoo kana nafaana turaa laayik godha achumallee du'aa illee hin dagatina itti roobsaa isiniin jedha. Isii qofaa miti warra galuuf yaaddan hunda keessanuu rabbiin karaa nagaa isin haa galchu. Warra dalagachuu barbaadan illee carraa gaarii madaamii gaarii isiniif haa taatu isiniin jedha akka hordoftoota kiyyaa akka du'aa gootaniif abdii qaba inshaallah. Nafaana turaa itti bilbilamee waan isin jettu walumaan ilaalla. ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما بالبلان كاس توغا ست بالبلا ما ترو لو سي كاسو برنجرو ايه سلمت بكم سلادي بندي ماني قراني كوني مرتي تادا ورقة تدولا بر لو سي كاسو تدولون كجزا ولا جزتا يولا جزتا كدولت سيدا ولا جرت ردفي هي بريد الله جرتا جرا الحمد لله بقى جرات تراجم بريد الحمد لله كم قركم مال التريس جرا
qorri bareedatti nu jira bakka ishee kalaas gishullee nagaatti siin jettee jirti beektaa namtichi tasuma tikeetti itti fide. Sobtataa. Sola kanatti laamin deemti. Meeshaayyuun erganne jechuun kaa dura waraqannuu ganaa barabbaro irraa dhuma taayyuu. Sobiin isaa abbo. Kulle kijiba nutti wannoon jedhina. Gara nakaraaruu dura birbir na jedha. Anin kijibaa Akka dhageette. waan na bira deemaa jirtu na fakkaata wallaa. Kijibaa dhageette reema. Ha? Kijibaa dhageette siin jedha. Duraan kijibamoo warra bara. Laa jechuun. Laa waan akkanaa kan nama kijibinaa faa nama addaan fagaannu illee qanii isiin deemsan laalka akka qalbiin Waa wajji galuu adda. itti nagaa dhaamadhee Wajji galtaama. akkasitti wajjillee galuu baadhu wallaahi Dhugaa natti rabbi. ulfaataa. Kalaas boru galuudhaaf boru ganama deemuudhaaf tikeetti fidee beektaa namtichi. Sanuu ganaa kwaatariin deemtee kwaatar irraa galti yaa sanuu xiyyaarri kallattii hin jiru yaa. Maalidhaaf? Asirraa wanti hin jiru jedhanii biyya. Sira Dubaay irraa galuun hin jiru moo? Akkamitti galuu inni irraa? Ani hin beeku daarektii asirraa hin jiru jedhan ganaa maal inni sila balaa kwaatariin deemtee ganaa kwaatar irraa biyya galti malee daarektii asirraa hin jiru yaan xiyyaarri hin dhabame yaan tikeetti. Maali asli sila ji'a kana dhuma galtee migishu? Silaanuu akkas jennee yaadne beektaa warqannuu ganaa boru irraa dhumata. Maali anoo kun odaa. Jechuun baasboor waan baas eeyyeen akkas meeshaayyuun ergine siin jedha kunoo meeshaayyuu ganaa torbii kana keessa ergine jennee qopheessinee taa'anii jirra beekte. Innaa waan baasboortiin isii irraa dhumateef hin danda'amu jedhaniitiin hin muree jedhe yaakee noo yureef mataan fidee amma ganaa. Baasboortiin isiin dhumatee sila? Baasboortiin eegaa irraa dhumatee immoo waggaa lama hin qabu baasboortiin. Iqaamaa miti baasboortii. Nagaan isaa maal goonare waan biraa silaa. Duraa garaan nu beeke. Isiin galuu hin gala jennaan wallaahi waan hin beeku. Akka waan biraa deemtu waan natti fakkaata. Ammaati jechuun obbo yakkee dhodheesse kaa. Dura guruppiin du'aayii goonee fi seeraan geggeessina jennee yaadnee kunoo akkasitti qaatana dabbaree taa'ee. Edanuma takkitti illee taatu ni taliiree rafnu du'aayii goonaa fi. Edana du'aayii ta'a. Maal goonaree walla. Aasha isin na dhiiftee deemte. Isin ho'eennu na dhiiftee deemaa jirti. Isin na dhiifte. Deem maal gootaa natti sidhee. Lafaaf taree absii bilbilu. Ani hoo inni Ishee guyyaa takkitti aadee hoo ittiin bilbilu bara viidiyoo malee. Ashaani amma viidiyoo malee aadiyoo kee dhiise qaama kalaas maal gootaree kalaas galte haa galtu isin karaa abbaa manaa ofii amma sitti qaaquu fi aftiire. Ganama subii ka'ii yoo dandeette koottuun geggeessita. Naga boolee waliin geggeessina koottu. achi dhufaa. Akkam gootaree hiriyyummaa dhugaa yoo taate dhufuu qabda dirqama madaamillee yoo si didde kalaas kallitti walii jedhini koottu. Maaliif jennaan fixachuu kaate ji'a lama bicha si hafe. Yoo si ariitellee asumaan bakka isii kana dalayda. Dhuguma siin jedhaan ganama akkanaafne sanuu boolee Dubaayitti beektaa boolee Dubaayin deemti. Yaaki yoo dhugaa hiriyyummaa taate kaa dhufuun dirqama kan keeti yoo taane. Amma asirraa shaarjarraa Abudaabiin adeemsitu tuni. Sila namicha dulle jakalaa tikkeetti amurii ammoo. Laa. Isatu na oofu. Laa. Maal jechuudha? Waan dhuftuun anasitti hima. Baasan. Hiriyyummaan kanaan hin laallamu. Xayyib kabaas anas siin jedhee mi amma isii wayi jette isiin hin jenne anatu siin jechaa jiran dhuftamuu hin dhuftu atamma mataa miila dubbii. Wanti hin koottu baasiin koottu yoo warri si didanillee cal'isii ribumaa ka'eetiin hin koottu egasii oduma isaan rafan deebita. Oduma isaan rafan deebitaa siin jedha abaayaa bicha gadi godhadhu ganama subii ka'i. Isin sa'aatii meeqa deemsi fakkaata?
sa'aatii torbatti asii baati. Edana Rafini amma kootu jedhe jechuudha. ha Rafiniiti amma kootu jedhe yoo tikkeetti murtee baasa naa ergite eessa bulta edana yoo dhufte eessa si bulchina. baasuu saggeessu. Baasni maal si gatee deema maal rakkatee taa'ee si eega baas. Abboo Jamiilaa argaa fi walii. Amma ta'e ashoofatu Isin jirta. nagaa naa galchu. Isin dhuftee boolee naa simattu yookaan ani galooti asii. Achitti ka'achii kaasuun isii qabdi inshaallah illee osoo dura galee waliin dhufnee si simanna. Amma asitti garuu geggeessuu qabna dirqama si qofaa miti qashootti illee bilbilee himooda. Rabbi nagaa si haa galchu maa rakkoon qabu fadhe. Hayya Nama seensa guutaan geggeessaa. seensisan. Anuu maal wajjina galchan malee hafuun heduu. Bakka isin kaarboo isin ergina isin deema gala isin lachuu wajji gala. Ahaa anallee hin galinaan jechaa jirta. Gal deemti. Tuqte yunga. Eessatti na ergita kaargoo eessatti na ergita meeshaa jigate. Gaisiituun ergamne bara. Ka isin keessa lachuu yoo anatu mutaar mooyenu jedhan san kiyyaar mooyenu Ati jedhan san isin kiyyaarri mataa keeti. Amma ati mataa miila laal ganama jechuu. Ganama yoo hin dhufne akkasis siidhumatteerti kalaas. Bakka itti galtus hin qabdu tokko. yoo nayyaate isin anjaafitu galaa jirti namatti na dhiiftee isin galaa jirtu beeku silkii na jalaan kaasin. Silkii malee waan biraati waliin argan jechuu. Laa jechuun kaan amma laale namni akka tokko keessa ani itti dhiyaadhu isin amma sitti na dhiiftee galaa jirti. Yoo lakkii kajettu taate maal gochuu danda'a dhiisi. Kanaafuun dhufu jechuu keeti atama bar ganama yalaal jechuudha osoo jarri raftu bar dhufteetiin hin deebita. Yoo didaanis kalaas bira turteertan galtashuu baad maal sodaattasa jarumatan. Reemooti irraan qulfiin qollofee itti kennee dhufe. Balbal. Yoo masraalee wayiitiin ati irraan bahi kootu jette hin dhufa akkasitti. Abo wallahi piraanki si godha jedhee piraanki illee naa godha. See Qulfii hey dhufee jira. horiya Baay'ee. piraanki si godha jedhee naa godhamullee didde jedhee amma kun piraanki illee hin jedhamu ayi baali lamaan hin nyaa'u. Abboo biraanki waa keessan kana galeessa gishuutiin biraanki namoota. Maal godha ree xayyib. Ture stop godhe. Namoota godhaman jirtu argattu. Bar jechuun isi sodaadhe beektaa si boochisa jedhee silaa sirritti wallahi si ijoodhaayyuu. Garaana nyaatte. Maal isin godhe? Akkasii garuu inshaallah amma samoonaan galtii yoo har'a meeshaa sirreessinee fi jirra asumaan daawwattoonni keenyallee akka du'aayii gootaniif abdii qabna inshaallah. Yoo piraankiin kiyyanaan tasaa akkaane. Nama galee tikeetii nuu deebisi rabbiin isii haa godhu. Xuwwaa isii ennatu fudhatuu qaba yoo rabbiin jedhe inshaallah. La. Akkasi Karaan tiyyaa amma asirra. walgeettii Oromiyaa. Du'aayii godhiif kaayyee. Ayyee ka rabbiin nagaan isii haa galchu mee hin bilbilaa fi nyaafachuu. Isiin amma hin jirtu asumaan du'aayii godhiif yalla. Yoonni viidiyoo cufoodha. Waan dhaamattoo qabaatte. Waan dhaamattoo qabaatte viidiyoo cufuu heda. Asumaan dubbadhuu du'aayillee waan gochuuf barbaaddu godhi. Rabbiin nagaan isii haa galchu isii irraa nullee haa galchu. Warri hordoftoonni umma ayyuuni akkam jirtan nagaa qabdan fayyaa qabdanii intala kana jajjabeessa laayikii godhaa sheer godhaa bira dhaabadhaa isiniin jedha kuni dhaamsa kiyya. Dhaamsa keeti. Sabsiraayibii jedhan sanillee tuqaa diimtuu sanirraa addeessati akkasitti wal jajjabeessaa isiniin jedha Oromoo wal jajjabeessuu qabaa wal bira dhaabatuu qabaa isiniin jedha ka waan bira maal jedha. Dhageettanii bulaa jirta. halkan gaarii. Galatoomii siin jedha waan ofii ta'u qaalii kalaas boodan sii dawwalashi. Kasiin jedhu akkasi eegaa daawwattoota keenyaa piraankiin kiyya kana fakkaataa baay'ee naaf hin tasaakkaane garuu haa ta'u garaana nyaatte wallahi garaana nyaatte waan baay'ee wal jaalataniif waan baay'ee hiriyaa turanii fi galiitii isii kanarratti baay'ee tokko yeroo hundaayyuu eenyuun na dhiistee galti minaamin hin jetti sababuma saniif garaana nyaatte garaa laafee fi inni akkas isiniin jedhaa keessa mootiyyuu akkuma du'aa hiwwataniif viidiyoo kana maree
du'aayii godhaa fi karaa nagaa rabbiin isii haa galchuu isiniin jedha. Dhuguma mootiyyuu tikkeettiin yaanii xiyyaarri as Dubaayii kanarraa daariktii ka biyya deemuun jiru jedhe namtichi. Ganaa Kaatariin deemtee Kaatararraa jechuudha. Akkasii biyya galti nuun jedhe. Rabbiin karaa nagaa isii haa galchuu achitti illee nagayaan xiyyaara nagayaa godhe. Dammootiyyuu karaa maatii isillee makiina nagayaatiin rabbii maatii isiitiin waliin haa gayuu. Namni yoo amata hedduu jechuun warrarraa yookaan fira ofiitirraa fagaateetiin taa'u hamma galuu muddamaa hanga galeetiin maatii ofii argu yeroo jalqaba sabriin ta'an sanuyyuu wayyaa amma hedduu takka jechuudha. Yeroo galiitiif jalatti dhiyaatan kana har'a moo boru iftaan immoo yoom galee maatii kiyya arga galee haadha kiyya arga jechaa jirti. Rabbiin karaa nagayaa isii haa galchuu maatii isiititti inshaallah. Akkasuma immoo warri galootiif yaada qabdanillee akkuma reefi isiniin jedhee rabbiin karaa nagayaa isin haa galchuu. Warri dalagachuu barbaadanillee rabbiin carraa gaarii isiniif haa banuu. Mana madaamii nagayaa rabbiin isiniif haa hiruu. Tadalagattan keessa barakaa isinii gaa'ee nama galeetiin waan dalagatanitti hara galfatu hara galfiitti argatu rabbiin isin haa godhu. Du'aayin anillee isin dagadhu akkasuma anallee du'aayin nan dagatina. Nama wal barate tokko yoo gargar deemtu hangamta akka maaltu akka namatti dhagahamu isiniif himuun hin barbaachisu ni beektan jedhee yaada isinuyyuu. Amata 4 gootu waliin teenne achirraanuu mootiyyoo baay'ee walitti dhiyaanna. Inni akkasii hedduu takka namni wal barate takka yoo wal biraa deemtu akkam akka taatu manni hedduu takka addumma sitti dhagayama kan dura akka maatiitti waliin jiraattu wallaahi baay'ee tokko waan hin jedhu hin qabu. Waan hundaayyuu carraa waan ta'eef bakka takka nu galchuu didan malee sila bakka takka galuu yaanneeyyuu bakka takka nu galchuu didanis jammar isiitu durqoo as mana kana ji'a 2 akkasina dura dhufte. Sababa saniif irraan hambisanii silaanillee hafuu hin barbaadu. Nama barate takkaan nama tokko wajjin dalaguu yoo baratte nama afaan kee dubbatu miti nama biyyatti illee naannoo tokko taatee miti namnummaan bakka yaanii biyyuma garaagaraatirraa yoo walitti dhuftee yoo jettuyyuu yoo waliin dalaydeetiin hin jetti wal biraa deemtu hedduu takka garaa wal nyaatta. Hedduu takka sitti dhagahama addumma sitti dhagahama dalagalleen akkasuma sitti hafti. Homaa gochuun hin danda'amu. Kaa hundaafuyyuu carraadha waan ta'eef inshaallah anallee rabbiin nagayaan na haa galchu. Asitti isirrallee na hambisee na hin yaaddessinii isiniin jedha anallee du'aa naaf godhaa isillee du'aa godhaaf isiniin jedha hordoftoota kiyya baay'ee tokkodha ulfaata wallaahi baay'ee jechuudha. Hojii caalallee bakka kophama kiyya nyaachuu amma booda adda kiyya nyaachuu achirraanuu adda kiyya rafuu kana na ulfaata. Dura mana tokko keessa waan hin bulluuf bakka wallaahi waan uummatii kiyya bira jiru na fakkaata. Amma garuu kilaasii kana keessallee adduma kiyya bulaa adda kiyya waa nyaachuu sanillee baay'ee tokko na dabbara wallaahi baay'ee tokko jechuudha. Homaa gochuun hin danda'amu. Alhamdulillah rabbil aalamiin. Isillee rabbiin nagaan galchee anallee rabbiin nagaan na haa galchuu gara ilmootiyyaa gara maatii kiyyaa anallee asumaan du'aa godhaa isillee du'aa godhaa fi isin hundi keessanuyyuu haajaa muraada keessa rabbiin isiniif haa guutuu waan yaaddan hundaayyuu argadhaa. Isiniin jedha ijoollee Oromoo uummata qashtii uummata qaqqaalii akkasuma wal haa jajjabeessinuu viidiyoo waliif haa ilaallu sheer illee walii haa goonu subscribe illee namni waliif hin goone waliif haa goonu homaa ittiin kaffalamu waan ta'eef intarneetni kaarabaatii isiniin jedha. Akkasii inshaallah amma badee hin badu dura waa hedduu takkaa fi bakka ulfaate ammallee jechuudha. Yoo kophaa kiyyallee waan hin dalaguuf baay'ee naaf hin mijatu torbaanitti yeroo argadhe yeroo takkaa 2 viidiyoo dalaguudhaaf inshaallah qophiidha asirraa badee hin fagaadhu. Akkasii isiniin jedha du'aayii teessanii nun dagatinaa hanga dhuma viidiyoo kana nafaana tura laayikii naaf godhaa. Du'aayii teessanillee aamin jechuudhaaf koomentii jalatti qophiidha waan jettan inshaallah ni ilaalla. Inni akkasii nageenaaf taasisanii jedha hordoftoota kiyyaa illee isinirra dheeressi illee immoo harka babbadee jira. Yoo viidiyoo kana waraabuu irraa tutturan nama harka babbadee jira wallaahi. Akkasii hanga dhuma viidiyoo kana waan nafaana turtanii warri nafaana turtan yoo jiraattanii galatoomaa asumaan hanga viidiyoo irratti walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Daawwattoota kiyya kabajamoo nagayanaaf tayaa fayyaanaaf qabaadhaa turtii gaarii isiniin jedhe.